Akkam jirtu maatiiwwan Eella Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo qabannee kan dhufne namoota qubeellee adda baastanii sagalee dubbistanii akkasumas walitti fiduudhaan jechoota akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf namoonni dubbisaa irra jirtanii dubbisa shakalaa jirtanii akkasumas afaan Oromoo barachuuf akkasumas immoo dubbisuuf barreessuuf warra barbaadaniif sirriitti kan bu'uuraa isinii qabachiisuu danda'u barumsa akkasii isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf akkamitti qubee fi akkamitti walitti fidne barachuu dandeenya, akkamitti dubbisuu dandeenya, barreessuu dandeenya kan jedhu isinii agarsiisa jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan barumsoota adda addaa isiniif gadhiisna. Kanaaf maatii ta'aa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii gochuudhaan jalqaba. Akkasumas namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma ilaaltanii asii sagaloota lama ol kan ta'anii jechuun immoo namoota sagalee dheeraa dubbisuuf rakkattanii kun viidiyoo kun baay'ee isinii fayyada jechuudha. Asii maaltu jira? A, asii ma, asii la. A, ma, la. Ma, la jenna. Maaliif? Sagalee gabaabaa qaba. A tokko asis A tokko. Kanaaf sagaleen kun sagalee gabaabaadha. Ma, la jennu maal jenna? Ma, la jenna. A, ma, la. A, ma, la. Amala. Amala jenna jechuudha. Amala jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru ammas dubbachiistuun keenya akkuma argitanii i'dha. I'dha. Kanaaf sagaleen kana B ni ta'a jechuudha. B, qi, la. Argitanii? B, qi, la. Inni qofaatti dubbifamu kun maal jedhama isinitti fakkaate? Sagaleedha. Kun sagalee B, asii sagalee qi, asii sagalee la. Walitti sagaloota walitti dhufanii jechaan nu ta'u jechuudha. Kanaaf B, qi, la. Biqila. Biqila jenna jechuudha. Ittaanee jiru maali? A, kee, ka. Asii kee kan jedhu sagalee dheeraa qabame dubbachiistuu lama taanaan sagaleen kun dheeraadha jechuudha. A, kee, ka. A, kee, ka. A, kee, ka. A, kee, ka. A, kee, ka jennee dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru dubbachiistuun keenya i'dha miti. B, D, argitanii? E, B, D, ru, ru. B, D, ru. Walitti bidiruu, bidiruu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo maali? Aadha dubbachiistuun keenya aadha. Ba jenna jechuudha. Asii raa jenna dheeraadha. Ba, raa. Asii ruu. Ba, raa, ruu. Sagalee dheeraa yeroo dubbisu sirriitti ilaalaa ishee dubbachiistuun lama yeroo taatu raa hin jedha. Ba as garuu ba hin jedhe. Baa hin jedhu. Maaliif sagalee gabaabaa waan ta'eef ba hin jedha. Ba, raa, ruu. Ba, raa, ruu. Walitti baraaruu. Baraaruu hin jedha jechuudha. Ittaanee kan jiru bo, raa, ti. Bo, raa, ti. Yeroo itti dhufu boraati. Boraati ni ta'a jechuudha. Yeroo barreessitan illee sagalee kana akkasii sagaleessuudhaan baruu qabdu, shaakaluu qabdu jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Ba. Ba sagalee gabaabaa qaba. Baa hin jedhu. Ba tokko waan ta'eef dubbachiistuun A tokkodha. Ba. Asii dhaa qubee dachaadha. Daa fi haa dhaa jennee dubbisna. Ba, dhaa, asii sa. Ba, dhaa, sa. Ba, dhaa, sa. Walitti badhaasaa. Badhaasaa ta'a jechuudha. Ittaanee kan jedhu maali? Bo, so, na. Bo, so,
na. Dubbachistuun oodha miti o. Asis o boo. Asis soo. Asii o a na. Bosona. Walitti bosona. Bosona ni ta'a jechuudha. Asii yeroo dhufnu immoo maali? Be. Be. Eedha dubbachistuun. Beeka. Maa. Be. Beeka. Maa. Beekamaa. Beekamaa jenna jechuudha. Asii hoo bu lu in jabaata. Laalaa maal argitanii? Lu in jabeessina. Bu lu qa. Bu lu qa. Walitti bulluqa. Bulluqa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Bee. Bee. Asii la in jabaata. Laalaa mana miti? La jenna. La in jennu. La. Bee la muu. Bee la muu. Beellamuu. Beellamuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Bu. Tuu. Taa. Bu. Tuu. Taa. Walitti butuuta. Butuuta jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Qubee maaltu jira? Caadhame. Ca jenna. Qubee sagalee gabaabaa a tokko. Ca. Li. Su. Ca. Li. Su. Ca. Li. Su. Argitanii daddaftanii dubbistu. Ca. Li. Su. Callisuu. Callisuu jenna jechuudha. Deebisu. 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 Deebisuu. Deebisuu jenna jechuudha. Asii hoo callaluu. Argitanii? Ca sagalee gabaabaadha. Caalaa hin jedhu. Maaliif? Sagaleen kun sagalee gabaabaadha. Dubbachisuun a tokko waan taateef. Calaluu. Calaluu. Calaluu hin jedha. Asii calaluu. Calaluu hin jedha jechuudha. Asii hoo deeggaruu. 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 Deeggaruu hin jedha jechuudha. Asii hoo cimina. Idha miti? Ci hin jedha. Asii caa miti? Caadha sagaleen kun as garuu ciidha dubbachistuun. Cimina. Cimina. Walitti cimina. Cimina nan jedha jechuudha. Asii immoo dhufne egaa. Asii yeroo dhufnu fo jenna. Kii. Kii lama. Yookiin immoo kaa lama dhufee ni jabaata jechuudha. Kii jenna. Asii saa. Fo. Kii. Saa. Fokkisaa. Fokkisa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Ciidha. Ciqilee. Ciqilee jenna. Ciqilee. Dubbachisuun idha miti? Ci kanaaf qi kanaaf i sagalee akkas qaba jechuudha. Ciqilee. Walitti ciqilee. Ciqilee jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Fo. Fo miti? Asii yee. Yaan lama eenillee dubbachisuun illee lama. Injabaataas maal ta'as in dheerataas jechuudha. Yee. Yee. Fo. Yee. Su. Fo. Yee. Su. Walitti fooyyeessuu. Fooyyeessuu jenna jechuudha. Asii hoo dabala. Sagalee gabaabaa sadan isaanii illee maali qabaa? Qubeen dubbachistuu aan tokko tokkodha. Dabala. 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 Dabala jenna jechuudha. Asii immoo dubbachistuun uudhaa miti? Fu. Du. Raa. Fu. Du. Raa. Fuudura. Fuuduraa. Fuudura jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo da miti? Da. Asii qubeen dachaa maaltu jira? Daa fi haa dhaa.
dha. Asii bee. Da dha bee. Da dha bee. Walitti dadhabee. Dadhabee jenna jechuudha. As immoo fudhachuu. Qubee dachaa lama jira miti asitti. Asii qubee dachaa dhaa jira. Asii immoo qubee dachaa chaan jira. Dubbachiistuu isaanii asii a asii u waan ta'eef chuu jenna. Kanaaf fudhachuu. Fudhachuu walitti fudhachuu. Fudhachuu jenna jechuudha. Haala kanaanii qubeewwan afaan Oromoo ergaa shaakaltanii akkasumas sagalee isaanii adda baastanii qubee sagalee jechuun qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu walitti fiduudhaan ergaa dubbistanii sirriitti yeroo jalqabaa kaastanii barattanii achi booddee jechoota dubbisuu fi sagaleewwan kana walitti fiduudhaan jecha barreessuun dubbisuun shaakaluun danda'ama. Afaan Oromoon haala kanaan shaakalaminnaan baramennaan salphaadha jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessan barachuu barbaadan jalqabaa kaastanii barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegraamidhaan dhuftanii heeloo nuun jedha nu bilbilaa yookiin immoo nu dubbisa galummaa fuutanii barumsa keessanii haala sirriin barachuu ni dandeessu isiniin jedha. Barumsa keenya har'aa kana fakkaata. Barumsa biraadhaan amma walitti deebinuuti nagaan turaa. Ciao.